Akka mul'atan hordoftoota YouTube chaanaala keenyaa egaa guyyaa har'aa oduu gaddisiisaa gama xiqqaa Tafarii biraa uummata Oromoo biratti dhaqqabee jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star Artist Xiqqaa Tafarii ni ajjeefame ni wareegame jechuudhaan namoonni hedduun sooshaal miidiyaa akka YouTube kanarratti odeessaati kan isaan jiranii. Artist Xiqqaa Tafarii dhuguma ajjeefame moo hin ajjeefamne kan jedhu waa'ee kanarratti Xiqqaan maal jedhee maaltu ta'aa jira kan jedhu odeeffannoo isaa guutuu qabadhee isiniif dhufeen jira. Odeeffannoo kana keessatti waa'ee kanaa kan isinitti munitaa akkasumallee namni siyaasaa Taayyee Danda'a yoo ani du'ee mucaa kiyya uummati Oromoo naaf haa guddisu yaa uummata Oromoo yoo ani wareegame mucaa kiyya naaf guddisaa jechuudhaan dhaammatee jira. Taayyee Danda'a maaliif kana jedhee eessatti akkas jedhe kan jedhu waa'ee kanarratti illee odeeffannoo babal'inaan qabadhee dhufeen jira. Nagaa gaafachuu hin dagannee akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star guyyaa har'aas odeeffannoo garaagaraa isiniif qooduudhaaf viidiyoo haaraadhaan deebi'ee dhufeen jira. Obboloonni chaanaalii Oromiyaa Stariif akka tasaa haaraa taatan yoo jiraattan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala Oromiyaa Star ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jecha hundumti keessan immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu hordofaa. Odeeffannoon koo akka itti aanutti isiniif dhiyaata hanga xumuraatti nu hordofaan affeeraa koo kabajaati. Egaa odeeffannoon kun kan jalqabaa dhimma Xiqqaa Tafarii irratti kan xiyyeeffatudha. Xiqqaa Tafarii ni ajjeefame ni wareegame jechuudhaan namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaa akka YouTube kanarratti odeeffannoowwan sobaa garaagaraa yeroo isaan maxxansan yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo sobaa garaagaraa maxxansuudhaan ni beekamu. Egaa waa'ee Xiqqaa Tafarii kanas odeeffannoo sobaati. Xiqqaa Tafarii ni fuudhee daa'ima argate jechuudhaan illee oduun sobaa garaagaraa maxxanfamaa ture. Amma immoo Xiqqaa Tafarii ni ajjeefame jechuudhaan oduun sobaa tokko baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Waa'ee kanarratti artist Xiqqaa Tafarii maal jedhe kan jedhu mee isin dhageessisaa na dhaggeeffadha. Akka Xiqqaa Tafariin jedhetti namoota oduu sobaa garaagaraa fi du'a namaa leellisan daldala YouTube irratti bobba'an kana yeroo hedduu soba jedhee maxxansuuf yaadeen isaan jajjabeessuu natti fakkaatee dhiisaa ture. Yeroo hedduu fuudhe daa'ima argate jedhanii footooshooppiidhaan lallabaa turan. Amma sobaniis fuulduratti yoo waaqni jedhe fuudhuu fi ilmoo argachuun koo hin oolu. Gaarii naafawwan jedheen callise. Amma garuu gurmuu jabeeffatanii maatii koo fakkaatanii bilbilaan gadda ibsachaa jiru. Ani obboleettii Xiqqaati ishee jettee bilbilaan waa'ee koo haasoftu ofuma biraa qopheeffatan. Nama naasisuun tarii bu'aa xiqqoo yeroof ittiin argachuu dandeessu. Garuu jireenya ta'uu hin danda'u. Yeroo hundaa naasuu maatii koo fi uummata koo na jaallatan bilbilaan dhaga'uun nuffe. Diraamaa du'aa dhiisaa kan jireenyaa barreessaa maaloo duuti ofiifuu itti jirti geerarsa hin barbaaddu jechuudhaan Xiqqaa Tafarii waa'ee kanarratti odeeffannoo nama gaddisiisu waa'ee isaa namoonni hedduun hamaa isaa yaaduun isaanii kun baay'ee isaa aarsee jira. Kanaafiyyuu namoonni sooshaal miidiyaa keessumaa akka YouTube kanarratti daldalaaf jettanii oduu sobaa garaagaraa keessumaa du'a namaa leelliftan waan gaariillee utuma ta'ellee haa ta'u garuu du'a namaa kanneen leelliftan irraa of eeggadhaa dhiisaa isin hin fayyadu isiniin jechaa jira. Xiqqaan kun sirriima jedhe isiniin jenna. Odeeffannoo gama Taayyee Danda'a biraa argametti yeroon isiniif deebi'u akkuma beekamu waltajjii marii caffee marsaa jeeffaa irratti Taayyee Danda'a argamee gaaffii fi komii garaagaraa akka inni dhiyeesse ni beektu. Egaa marii sana irratti Taayyee Danda'a komii isaa yeroo dhiyeeffatu irratti maayikii irratti cufuudhaan isa qaanesanii isa salphisanii jiru. Achirrattis baay'ee namoonni adda addaa irratti qoosaa turanii Taayyee Danda'a hangaa kanumarraa ka'uun aarii sana bahuudhaa fi icciitii namoota garaagaraa maxxansuudhaan toora feesbuukii isaanii irratti baay'ee isaan qeeqaa ture. Amma immoo marsaan jeeffaa mariin caffee geggeeffamaati kan inni jiru. Marii kanarraatis isa hambisanii jiru jechuudha. Akka inni hin dhufne caffee kanarratti jechuudha. Taayyee Danda'a hangaa kanarratti haaruudhaan akka dubbatetti hafneef dhugaa uummata dubbachuu hin dhiifnu. Wanta nu hambiftaniif dhugaa uummataa dubbachuu hin dhiifnu. Warri Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeesee fi Koomaandar Tasfaayee Dinquu madeessan haala dhoowwattee nuufis hin nahu. Ani immoo hin gaabbu. Yoo duune ilmaan teenna sabi akka guddisu hin shakkinu. Ammoo hin gaabbu wantan kana godheef hin gaabbu ilmaan keenyaa akka yoon du'e uummanni naaf haa guddisu jechuudhaani Taayyee Danda'a dubbateeti kan inni jiru. Taayyee Danda'a barreeffama guddaa maxxansee ture isa keessaatii fudhadhee isiniif ibsaa jira jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo odeeffannoo guyyaa irraaf isiniif qooduuf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti na hordofuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nuuf turaa galatooma.